miti adurreen kee tokko too duute hargamte adurreen kun maaliif na jalaa duute yookiin sareen koo ebeluun na jalaa rukutee laa ebelu qoricha na jalaa itti na jalaa laatee laata waa baay'ee jettee shakkita waa baay'ee shakkiin keessa namaatti hin uumama namaa miti ani ofii kootii ani jalqabas jedheeraa har'as nan jedhaa parsantii dhibbatti shakkii nan qaba warra achi jiran hundumtuu anaaf shakkamoota ammanii waraqaa mana yaalaa manni yaalaa yaani mana yaalaati manni yaalaa kan seeraati kan mootummaati kan zimmi nama dhuunfaa yookiin abbaan barbaade galee akka barbaade godhatu hin taane kan mootummaati kan seeraati amma manni yaalaa gargar naa baasutti eenyu abbaa barbaade maan taane shakkiin qaba isaan tofaan isaaniitiin fidee natti meela shakka haadha kun amma lubbuu lamaan dhabee ani shakkiin an qaba akka urjiitti. Amma manni yaalichaa akkasiin dhattee qaba kan amma dhufe isa guyyaa digdamatti ganaa ba'utu hin taane isa siin jalqabamaan marantedha. Namni akka bulaa deemuun summiin keessaa badaa deema. Waraqatichi inni kun qulqulluu jedhame inni dhufus mubaarik maal jedhee jedhaa qulqulluudhaan dhufa. Maal gochuu danda'ama amma jabaatamee dura bu'ame biyyatti yaalchifattu moo mana akimii kan biraatti yaalchifattu moo maal jettu ture urji. Achi gubbaarratti ani gaafa Abu Daawud Reenfa Alkarjii fuudhanii Riyaaditti ergan gaaffii gaafadheen jira. Akkamii Abu Daawudii bu'aan qorannoo wajjin baheeraa rizaaltii wajjin hin jiraannaan lakki rizaaltiin ganaa qorataman naan akkamitti Abu Daawud namni tokko erga firiijii keessa turte yoo ta'u marammariin firiijii keessa galchanii haadhaaf ilmoo adda adda baasanii firiijii keessa galchan as gubbaarratti wanti isin hubachuu qabdan yeroo sanatti otoo mirmaraan hin marammaramiin akkamitti fuudhanii firiijii keessa galchanii edda immoo firiijii keessaa baatee akkamitti qorannoon irratti taasifamuu danda'a tokko firiijii keessa turte dhiigni goggoguu wantoota baay'eetu jira jarmiin dhiiga ishee foon ishee keessa jiru hundumtuu maal jedhe wuxeeticha kana booddee turjii godhi famana godhi malee wuxeeticha kana booddee wuxeetii nama tajjeesinnaa ba'an eegin waareetu maal jedhe anis gaaffiin koo kanuma gaafadheen ture. Kanaafuu jala qophaa'uu yaadu galiitii inaaseen jala qophaa'uu yaa akka jinaanti kan biraatti maramtu barbaaddu wuxeeticha kana booddee eegina. Ani wuxeetiin akkanaa qoratamuuf biyyatti soo galte immoo akka isheen maramaramtu nan barbaada. Nagaa obboleewwan keenya dhaggeeffadha. Warri foolootiin ila yeroo jalqabaatiif viidiyoo adda hojjete ergitaniitu miti manni deebiin irra eegaara waan ta'eef laayivii irratti namni danuu naannu waan ta'eef viidiyoo yeroo jalqabaatiif anis irratti hojjedhe akkasiin duuteen tun gadi ba'ee innaa lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun obboleettiin keenya kun ulfa jessa gadiitiin summii nyaattee saudii keessatti duute tun jedhe nama miiliyoona tokko walitti ilaala na amanaa nama miiliyoona ol si keessattuu waa'ee ulfaa keessattuu waa'ee biyya arabaa nama miiliyoona tokko ilaala hin hojjenneen viidiyoo irratti har'aan hojjedhe wuxeetii maaliif waraqata sana waliin maxxansee jechuudha. Qaxxanii warri laayikii barbaacha fooloo barbaacha akkana nuun jedhame mubaarik isa keessa qoratee akkana nuun jedhe namichi inni qoratees mannaa kimichaa sobaan akkana jedhe jettanii viidiyoo hojjechuurra dhuguma mucaa kana azzantu yoo ta'e kunooti urjii jedhamti fira obboleettii keenya duuteeti fooloo godhaati keessaan mari'achiisaa maallaqa funaannataa jirti. Maallaqa walitti qabataa jirti dhugaa mucaa kanaa baasuufis malammarsiisuufis biyya galchuufis warri bira dhaabbanna urjiidhaan mari'annee guruppiitti gallee biras hin dhaabbanna hin falminaafis akkasiin malammaramtus hin barbaanna lakkii biyya galchuu barbaanna jettani urjii fooloo godhadhaa urjii hunda keessanii fooloo deebistee guruppiitti hin galchiti. Namoonni waa'ee obboleettii keenyaa kun isin kuuqe obboleettii qabattanii socho'uu dandeessu akkasii barbaaduudhaaf. Maallaqa barbaada galchuunis maallaqa barbaada dhugaasii baasuutis maallaqa barbaada kunoo nama 38 nama Oromoo nama 20 qofala namni fooloon godhini siidhaan hin haasa'in tokko gadi baatee viidiyoo hojjenna wallaahi akkaawuntii garii poolisii gochiisa nam tokko viidiyoo hojjechuu mirga qaba deemii siidhaan keessodhaan asii guruppiitti gadi gargaarii ka'eeti maal wayyaa ummataa viidiyoo hojjechuu barbaade nan shakkii akkasitan viidiyoo hojjedhaa kan jedhe eeyyama fudhadhu kana booddee kijibdoota olgali amiin sobdu viidiyoo isheetti shakkalachuu jettee olii gadi beeddaa amiin harkifamtee turte amma eessa jirta laata
Amin harkifameetu amma itti mul'ata geera amini moo nama bira harkiftee kaatee hojii al tokko keessa gadi gadiiti akkasumatti bilbila sanaa kenni qaxxee tanda walaa fi kaardii galeessa osumeen naa guuteera galatoom oromiyaan. Hojii keessa gadi galee asuma irra taa'i fooloo si'aa godhanu hunda jalaatii deebisi. Ati immoo fooloo hunda jalaatii deebisi guruppiitti galchi. Mataraa keessan Oromoo birrii 500 siidaa kennitan tokkoffaa haqa sii baasa lammaffaa reenfa sii galchaa urjii fooloo godhadha. Piliis Oromoo ko Rabbi keessattuu ijoolleen biyya Arabaa Rabbi nagaan biyyaa siin baase nagumaan isin galchu. Warra reenfi galu Amiin barreeffataa Mubaarak. Organis networking saasirri miti nan dawwalaafi. Akkaawuntii qabdii mubee. Urjii fooloo godhadhaa. Sana booda guruppiitti galaati. Geessanii intinaadhaa malee viidiyoo hin hojjetina. Viidiyoo hin hojjetina. Urjii fooloo godhattu. Fooloo isinii deebifti. Guruppiitti sin galchiti. Lakkoofsa fooloo yeroo isin fooloo godhaatti lakkoofsa keessa ergaa fi keessaan sin dubbifti urjii. Guruppiitti sin galchitee ifaan ifatti guruppii keessatti gargaaramaatti. Sababni isaa hangastii irratti reenfa galchuu yeroodhaaf dhaabeen jira. Maaliif dhaabee hoonaan jettani reenfa torba ga'eera amma wanaatti kan dhufe. Muni garuu dinni fuudheen beeku malee 21 naan jedhe. Nageenya deengadde. Reenfa 21 harka jira naan jedhe Munir. Inni Munir harka jiru gaasa Munir harka jiru an harka torba ga'eera. Reenfa torba galchuudhaaf birrii 600 yeroon gadi bee gaafadhe tokkoffaa akkamittan gaafadhaa. Geessanii akkamittan gaafadhaan uummataan reenfa torba galchaa hin danda'u. Kanaaf yeroodhaaf reenfa galchuu keessaa baheen jira. Garuu bakka firoottan wayyee bakka firoottan jiranutti gastiiranan ta'a guruppiitti dhangalaa gibi. Kafte na'u bakka firoottan jiranutti Mube WhatsApp irraan si ergeera. WhatsApp irraan si ergeera. Koppiliin godhaame Amiinii Fandawwala. WhatsAppichatu asirra jira. Kanaaf lakkoofsa fudhachuu deeme dhiifama. Amma Amiinii dawwallee waan inni jedhu barree eessaa fuutee gaafa sanaa marzii jettee uummata firoottan burjaajessite eessaa dhageessee jennaani. Amiin na jalaa kaasi. Namni marzii nyaatti jalqaba jedhe Amiini. Najalaa kaasee Amiin. Amiin, please najalaa kaasi. Jala jirta tuti. Hello? Please leave your message after you hear the tone. Birrii nyaataa raaboo. Networkii maalidha bee Amiin? Najalaa kaasi. Nanisha. Hello? No, what? Maaf bilbilan kaafne. Hello.
امين وأكثر واحد كذي لما تبغى بنتي ما تعرف كذي لما تبغى بنتي شبكة نديه بقى اما كو واي فاي اما دايركتين اگتے نیٹورک برباد دايرکتين بكو ما جبتو تجتا ننجد ايه غافيسي غافچو بني سغالے کے امتن نگے ساجرا وبولتي نغنا اوكي هذا مناكي سميرا كان جل قبل من مرضي اندو تجرسي ايسا فوتي مرضي اندو تجت مناكي مي نغادا جدي باسي ولا كان سي فيرمتي ايسا فوتي ديتا مناكي مي ولا كاسي ارغيرا ابو داود ولا كاسي كننيرو نمني وكلا ميمو چاخنا مرام مرسي ساجر ولا كاسي ارغنيرو مون ارغني أيه متى لا إنسانين بو إنسانين أسمع ناسي سافوتي مرزي ريتياتي منا كمي يكونوا مرزي متي جري أتي سافوتي منا كمي تشاكي تامو أو شاكي تامو duraan naguma jirama waa'ee shaanta irratti kaasee kun shaantaa kiyya shubamiiramaa gadi baaftee gatii yommuu aysan nama qabnaan niisu naan jettan nama qabnaan niisu jechuun jechuudha irratti fayyoo barbare gatii irratti naafaan kanaafan erga eshi kana irra deebitee haasa'arta erga obboleettiin keenya isiin keekii fudhattee dhatte an nama qabnaan hin dhiisu shaantaa koo mana keessatti na jalaa gattani سميران ديسو أنما قبنا نموكي سنما قد ديسو القدر تيسيتنتي ماليف هذا مناكي تبري رسولتو هذا مناكي تيني خويقا سميران ماليفة تموكا هذا مناكو مجانكوني هندي سو نما قبنا نجتيتي قدو ماليفين جدي سميران قدو مالين جدي أنا تينا تينا ما شانتك نجد دافتني أنا ما سميراتو سميراتو أروس مازم أنا كم نانجة سيو نانجة كذا سنتين مو كذي نجاج ما إذا كيسون هذا ما يصير بيننا من فوق كمان بس كنا بشك كذا ناسو ماله هذا اليوم جلسنا كنا بس بشك كمان سكا كده هتاو سندري رانجا مثلا إيش أما جا مناكمي مچان تبي يدو تجدا ديبين كي مالك أنا مساودي جرو تكوتي مناكمي سينجو تسبيتا أيم بيكو واي مناكمي ساوديس سيتونا جالا بيكا مچان كان سيندو تين تبي دا يوكيمو أدغار مدينغا تاتين دو تمالي مرزي متي جدي مناكمي تشا سيتو بيكا سيتو دا كي أرجي مچان كيتي في هاتي مناكيتي ولا بريشني أم بافماني مچان دوان سا فريجي كتيرا أرجيتا مچان كو مچان جسدي فكا تيتا maal jetta gaa ammamu ergasiin shakkite ammoo shakkiin keettuma fufaa akkas ta'eeti gaadhi kunuun gaafa daanii jechuuti immoo jecha aan akkasiin jennee hajjechuu lafaa jettee erga hin akka jettee immoo gati ijoollee kan wajjin nagaan jirti har'a isiin nannaan immoo mana hakimin naginta eegaa soddoma keessa jirti gaari nama kana akkanatti jecha kanaatiin duraan tuqaa akkanaatiin wal tuqaniiru guyyaa kan isaan taadhaaf qilleensee turteetti kanaaf nan shakkaan siin jedhe kenapa bagaimana wanita ketika itu nansyakan waktu kamu ummatuma keke catu marzi ka bajete ummatuma keke catu marzi ka bajete rati du batatu terati ko tu debi keke ndu karas ko tu garis wallahi kidera menjawab sebab ni macam ni depa nanti nanya ma nanti na ko nanti ka ko tu ba mudi sidi ma nanti na ko tun jedun asati kana la baruda ega boleh wanke dari kesamiti Shanta ko manatti jala dhiifamee deeme gatiteef ani waanan qabe keessoo kootti hin dagadhu jettee warra kootti himte. Warra kootu natti hime jedhee mamma. Duraan garuu waan natti himti jedhee natti fakkaata. Amma immoo warra kootti himte waan jedhee fakkaata. Kalas bakka amma hin danda'u deemeeraan. Jalana kana jala deemuu hin danda'an. Haa dhufoo lagalu. Olii gadi asaa muka maa keessa garuu hin jaalladhu poolisiis miti an geessanii inumaayyuu immoo eenyuun ni dhiyoo kana haadha manaa isaa duraanitti bilbilee amiin ergasiin duutee ammallee ijji hin buruqne firiijii keessatti hin qabbaramne
وهذا مناس درانيتي بالبلي بقى أما ولتدي بنا نكاه مالي سدفاسين كنيني وانت إيه في ولتدي بنا خجلو نجيني جول لك استيقنا رتي نجيني سنمني ويباتي jedhanii turane eenyu maqaan tiktok sana mucoo biqiltuu moonyodha dubbiin sun olola mubaarakin ta'ala kana ta'ala mucayyoon dhuftee kakatteetti ati manaan isaa dura gaafa sana hin jirtu mucayyoon dhuftee kakatteetti lakkinaafis hin bilbille akkas jedhee jette mucayyoo abbaan taate biqiltuu akkas Gasti regal tiap batin ka apa sana ka bawara be Afrika ka ba ada mana amin kuni isuma tajese jette asa me unde yu yona bana ga delle jolle na bana ya de chudan dawu an matan ko na mata ku batite samun ko computer amiti garu gasti kan ratti mal jalan rufani nagalchi nan galchi abate amini hada mana sa durani achratan nage gala mana ka ba chuma na fida ile miti ma hada mana sa ti Amin hada manato ko kabatule durani hada ilmusa yero sindu tejetu utu sinin kabaramin bakka ni kata ko sirra kaba sinde fadda jidini aha karara laf se chudani iside fachu je kaje do shakken hada manana bida nan dakika ke ajosti wonati mana dakika ke sadutte lakiti ni sanda wolle ani sin barbadu damban jetti kanabi Rabbiin soo sodaatan nama du'e irratti keessattuu holola sobaa ni ta'aadhaan hin haasa'amu waa'ee nama du'e. Yaa Rabbi naa dhiisi. Jamiilaas shakkeera. Eenyu shakkite hoonaan jettan? Maal maqaan isaa jalqaba Amiinii na shakkeera. Kunoodha. Dalataa naannoo kootiiti nan beeka. Haqa dubbachuun firooman kutu. An obboleessa koo ta'e quban itti qabaa. Eenyu shakkite yoo jettan abbuma manaan shakkeera. Ittaanee hoo? Jamiilaas. كنا جلالتي جميلة لما فاشل كمان هذا كيكي جميلة والربع هن جلالتي لما فان أنا عارف أكسي شكمو جتوني مو شكما في كما دبا فدنا